السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمم، أكم جرتن كبجمتوتا هوردوفتوتا channel gola dubartoota fayyaa keessanii jira alhamdulillah. Akkam jirtan uummata bareedaa obboleeyyan tiyyaa dubartoota warra waa'een golli isaanii irraa haasa'amu keessattuu dubartoonni akkam fayyaa qabdanii jira alhamdulillah. Duraan dursee warri channel kanaaf haarawaa taatan channel barumsa guddaa waa'ee dubartii dogongora dubartii raawwattu beekumsa dubartiin dubartiif qooduu qabdu. Haalaaf amala dubartiin qabaatuu qabdu. Rakkoo dubartii mudatu, rakkoo dubartiin qarummaa jagnummaadhaan keessaa bahuu qabdu. Walumaa galatti gola dubartoota waan dubartii dhuunfatu, waan dubartii haasa'u. Warri channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'an hordofaa share godhaa isiniin jenna. Warri duraan jirtanillee ammoo nagaa qabdanii bakkuma jirtanitti turaa yaada qabdanii nu jajjabeessaa dogongora qabnu nu sirreessaa isiniin jenna. Akkuma yeroo hundaa beektanitti channel gola dubartoota irra caalaa waa'ee dubartoota haasa'a. Har'a ammoo barnoonni keenya kaadha. Dubartii ofitti amanamtuu ta'uudhaaf ulaagaa qabaachuu qabaannu. Dubartiin takka ofitti amanamtuudha jennee waamamuuf yookaan beekamuuf yookaan confidence mataa keenya qabaannaa jennee ofitti amanuudhaaf dandeettii keenya ofitti himuuf ulaagaa 8 guutuu qabna. Biyyaansi yoo diqqaate achii olii garuu biyyaansi yoo diqqaate ulaagaa 8 guutuu qabna. Dubartii ofitti amanamummaa qabdu taanee argamuudhaaf maal fa'aa yoo jettan? Tokkoffaa nama duratti haasa'u. Nama duratti haasa'u jechuun haasaa tartiiba hin qabne, haasaa haasa'amuu hin qabne, haasaa xiqqaa bira haasamu, guddaa bira haasa'u, guddaa bira haasamu, xiqqaa bira haasa'u jechuu kiyyaa miti. Bakka itti haasa'uun si barbaachisutti ofitti amanamummaa guutuudhaan konfidensii cimaa sammuu keetitti himtee haasa'uu qabda. Tarii sababa haasa'uu keetiin jijjiiramni wayii bakka itti dhufu ta'uu mala. Sababa cal'isuu keetiin ammoo wanni waa badaa jiraachuu mala sii galee. Kanaafuu nama afootti haasa'u bakka itti haasa'uun si hin malutti. Nama itti haasa'uun si hin malu biratti. Fakkeenyaaf walgahii wayii ka deemnu yoo ta'e. Tarii dhimma wayii ka wajjin mari'annee marii san keessa wanni wayii dogongorra wayii sirraa'u ka jiraatu yoo ta'e. Bakka akkasii sanitti haasa'uu qabna. Fakkeenyaaf oduu atin haasofne dhimmi wayii yaada keessan kennadhaa wanni kun akkana isinii ta'a wanni kun akkana isinii sirraa jedhamee bakka wayiitii ajajni wayii yoo nu kenname yookaan nu mari'achiisan nu sababa saalfannuuf silaa uduu dubbanne rakkoon sun nuuf furamu. Uduu waan itti amanne san kaanee jenne rakkoon ganda keessa jiru yookaan mana san keessa jiru yookaan maatii san keessa jiru ka furamuu danda'u sababa cal'isuu keetiin rakkoon sun kan furamne yoo ta'e nama irratti illee ba'aa ta'ee dhiibbaa ta'e jechuu ofitti amanamummaan qabdu jechuu sirrii jechuu baadhu. Maan naan jedha namni yoo waan kana dubbatti naan jedhanii sirriin dubbattu naan jedhanii dogongora haasofti naan jedhanii jettee saalfattee waan sirraahuu qabu uduun sirroofne hambifta. Nama fattafuu haasa'uu jechuun bakka itti haasa'uun si hin malutti haasa'i. Ofitti amanamummaa qabaadhu. Maan naan jedhanii jedhin. Dogongora kee irraa barachuu malta yoo dogongorte illee har'a yoo dogongorte haasawni sun itti fufinsaan bakka hojii keetii haa ta'u bakka yeroo hunda deelii waan ati dubbattu wayii itti hojii wayii argachuu malta guyyaarraa waan ati bakka itti waa dubbattu guyyaarraa bakki ooltu bakki bultu wayii bakka itti waa haasoftu ta'uu yoo mala. Adeemsan keessa hin dubbadhu itti yoo cadhifte carraan kee ofii akka carraa ofii cufuu yookaan waan sanirraa ari'amuu waan akkasii mala garuu yoo dubbatte hoo nama fokka haasoftu yoo ta'e atis jijjiiramaa deemta haasaas barataa deemta carraan kan keellee bal'aa ta'aa deema. Namni yoo dubbatte malee gaarii ta'uu kan kee haasaa kee yoo hin argin maalitti gaarii ta'uu kee si beeka. Hojii keellee yoo ta'e garuu dubbiin ka'ay bari namni sun waan akkasiiti yaadni si waan akkanaa qaba maaliin kee maalii kasiin jedhee namni bakka sii kennu haasaa kee irraayi. Kanaafuu ofitti amanamummaa guutuudhaan haasa'uu
haasaa namaallee dhageeffachuu dubartii ofitti amanamtuu jechuun ta'uudhaaf haasaa kee qofaa duun taane haasaa namaallee dhageeffachuu qabda. Akkamitti yoo kan kee qofa ka haasaa ooltu taate kanamaa kan dhageeffanne ta'e yeroo biraa namni keellee dhageeffatu. Kanaaf haasaa kan keetii bakka kennitee bakka itti haasa'uu qabdu abbaa itti haasa'uu malu biratti haasoftee haasa'uun si barbaachisu jechuu kan keellee akka namni dhageeffatu godhuu qabda. Gaafa kana ati dubartii ofitti amanamummaa qabdu taatee argamtaa jechuu. Ulaagaa itti dubartii ofitti amanamummaan guutuu qabdu keessaa tokko guutteerta jechuu. Gaafa yaada si keessa jiru namaa ibsite yaada namaallee fudhatte yaada kana lamaan wal bira qabdee kamtu irra gaarii kan jedhe kana moo kan namni kun jedhe jettee madaaltee gaafa yaada sii ta'e gaarii kaati jettee haa ta'u kan namni sun jedhee haa ta'u ka fudhattu yoo taate ati dubartii ofitti amanamtuudha jechuu. Lammaffaa waan tokko osoo hin dabalatin yaani waan tokko alaa odoon barbaadin bareedumsa kee yookaan haala gaarii kan kee amala nama gaarii ta'uu kan kee ofii keetii ragaa ofii bahuu danda'uudha qabda. Waan tokko waan namaa odoon dabalatin fakkeenyaaf nam tokko mana namaa deemuuf dubartiin takka mana namaa deemuuf yeroo baay'ee waan namaatiif fayyadaman meeshaa haa ta'u meeshaa namarraa fuudhuu rakkoo hin qabu haala namaa sii galeemi waan kan kee qofaan of dandeettee ofitti amanamummaa qabaachuu qabda. Yoo san mataa kan kee yaani keessi keetu ka gammadu waan namaa qofa jala deemuu danda'uun qabaattu. Ebaluun sun bar akkasii ebaluun sun waan akkasii daladdii ebaluun sun waan akkasii gooti waa'ee ma ebaluu sanii jala deemuu doon taane maaliif hin goone waan kana kiyya waan ta'e maaliif hin goone waan kiyya ta'e maaliif hin hojjenne waan kiyya ta'e maaliif hin uumne jettee waan kan kee qofa waan kan kee ka ibsu amala kan kee gaarii sanitti amantee waan keetiin of dandeettee bareedu haala keetiin of dandeettee bareedu haala keetiin of dandeettee dhaabbachuu gaaf kana yoo ta'u ofitti amanamummaa mataa keetii qabdaa jechuu. Siigalee wanni sun bareedu waa fokkatu waan itti amantee daladdeen yoo ka dhaabbatu taate fakkeenyaaf waan wayii daladdee mana namaa ka fiddu yoo taate garuu wanni sun bareedaadha beeki nama dalageessi dura fide hunda caala keetu caala garuu ati ofitti amanamummaan qabdu waan namaa fakkeessitee yookaan kan keessa mana dhiftee kan namaa fuutee fiddee akkana fiddee dhaqxeemi namni sun ammoo namni sun si waliin jiraachuu malakaat irraa fuutee dhaqxe dubbatuu laata na himaa laata kiyya akka hin taane namni kun maannaan jedha laata ummata kanarra na baasaa laata akka wanni kun kiyya hin taane jettee keessi kan kee olii gasse of maaliif ree ofitti amanamummaan qabdu waan namaatiin deemte waan namaatiin bakka san dhaqxe waan namaatiin ganda namaa dhaqxe tarii namni sun na hima barra ebaluun sun waan kiyya qabattee dhuftee dheena hima ummata laata jettee of shakkita noo wama qabduun kan kee ta'e uf danda'i konfidensii guutuudhaan bakka waan qabduun bareedi. Gaafa kan ati dubartii ofitti amanamummaa yookaan konfidensii mataa ofii qabdu taatee argamtaa jechuu sii galee. Inni sadaffaan ammoo keessa kee waan gaariidhaan guuti. Keessa kee kana namni ilmi namaa kamuu dubartii qofa duun taane keessi isaa waan gaariin guutame taanaan yoomuu ofitti amanamummaa qaba. Yoomuu akka gammadetti yoomuu akka keessi isaa nagaa ta'etti yoomuu shakkii takka hin qabaatu keessa kee waan gaariidhaan yoo guutte. Wallaahi dubbiin tun isii ijoodha obboleeyyantii ummata gaarii. Keessa ufii waan gaariidhaan guutuu caala wanni gammachuu namaa kennu abadan hin jiru mustahiin addunyaa tanarra. Ati hamtuu namaa yaanne taanaan yeroo kamuu namaaf barbaadamta taanaan namni si barbaada taanaan gammachuu kasii kennu hin jiru. Keessa kee waan gaariidhaan guutii yoo jedhu fakkeenyaaf nam tokko ebaluun tun bar amallisii nama gaarii miti ebaluun tun hamtuu nama yaaddii ebaluun tun nama akkanaati ebaluun tun hamtuudha maaliidhaa sin jedhaniimi ati keessi kee ammoo bakka sin jedhan saniif akka sin jedhan san hin jirtu. Yeroo kamuu qaanfattu nama sin jedhu saniif gaarii ati keessi kee jechuu. Keessi kee gaarii yoo ta'e waan namni sin jedhu taatee yoo hin argamne yeroo kamuu gammachuudhaan jiraatta ati addunyaa kanarra. Fakkeenyaaf keessi kee gaarii miti
yookaan nama waa jetteerta yookaan nama waa kijibdeerta yookaan nama waa soobdeerta yeroo kamuu ofitti amanamummaan qabaattu ati nama ati soobde yookaan bakka ati dhadheessan jira yookaan nama ati waan isaa balleessite ittu bakka san jira yookaan nama hamtuu isaa dubbatetu bakka ati waliin dhadheessan jira yoom ka'ee waan aan jedha yoom ka'ee na gaafata yoom ka'ee waan san balleesse na hima yoom ka'ee nama na hima yoo namni illee akka dhimma mataa ofii ka waliin haasa'u taate ati yeroo kamuu keessi kee waan gaariin taaneef hojiin kee waan gaariin taaneef waan kiyya haasaaran jetta yoo garuu keessi kee nagate waan keetu yoo haasan irran kaayattu sittuun dhagamu yaani waan kiyya haasaaranii maali sittuun dhagamu jechuudha yoo maal taate yoo keessi kee gaarii ta'e yoo keessi kee qulqulluu ta'e gaafa keessi kee gaarii ta'e qulqulluu ta'e ofitti amanamummaa qabaatte namaaf gaarii yaadde hamtuu namaa naasofne duuba namaa waan ka'e ebaloo akkana ta'e asiin bu'e achiin gale achiin ba'e jettee naman hamanne waa'ee namaa naasofne yeroo kamuu konfidensii mataa keetii dubartii ofitti amanamummaa qabdu ulaagaa dubartii ofitti amanamummaa qabdu qabdaa jechuudha bakka geettetti waa dubbachuu haa ta'u waa hojjechuu haa ta'u waan tokko godhuu haa ta'u waan irraa saalfattu hin jiru maaliif keessi kee gaarii dhaka wanni namni waa siin jedhu hin jiru ati hamtuu namaa haasoftee hin jirtu namni waan fedheeyyuu yoo sii haasa irraan kaattu maafi ati qulqullu nama rakkinne qabutu namni keessi isaa sharrii qabu yookaan keessi isaa rakkinne qabutu of yakkaa oola waan ta'eef kanaafuu dubartii ofitti amanamummaa qabdu ta'uudhaaf ulaagaan inni sadaffaani keessi kee gaarii ta'e argamu keessi kee gaarii ta'e argamu namni wama fedhe haasiin jedhu bar isiin tun tanaa isiin tun akkanaati isiin tun tamaaliiti isiin tun wama fedhe yoo siin jedhan ati asiinuu sin seenu maaliif ofitti amanamta ka waan namni siin jedhu san hunda yoo hin qabne ati gaafa tokko deemanii namni siin jedhu sun itti qaanfata tarii dhufee dhiifama si gaafata nama dhiifama beeku yoo ta'e tarii duuba kan kee odoo jechuun baadhee bar akkana seedofne bar isiin tun akkanaan turre adaanu dogongorree irraa haasofne bar isiin isii waan akkanaati akkana qabataman hojii isii argine irraa sheena haa namni ati irraan kaattu garuu maafi keessa keettu nagaa kanaaf keessi kee gaarii ta'e yoo argame ofitti amanamummaa qabda waan gootu keessatti bakka deemtutti abbaa waliin haasoftu hunda biratti jaalatamummaa argatta ofitti amanamummaa qabda konfidensii cimaadhaan bakka gahuuf deemtu geettaa jechuudha. Okay inni arfaffaan ammoo yeroo namaa walgeennu waan gaarii barsiisu yeroo namaa wal qunnamtu hiriyoota ta'e haa ta'u maatii kee haa ta'u bultii ta'e mana keessatti haa ta'u yeroo nama waliin teettu walgayii wayii haa ta'u maal haa ta'u bakka geette bakka deemtu bakka bulti bakka ejjattu bakka hojjettu hundatti waan gaarii nama barsiisu waan gaarii waan namni sirraa baratu gootee dabarsu yaadanaa ta'u gochanaa ta'u jechaanaa ta'u bakka namni si eegutti yeroo hunda gaaf kana maal ta'aa deemta namni si jaalataa atillee ofitti amanamummaa kee cimsataa deemtaa fakkeenyaaf dhimma wayitiif mana namaatii ka walgeettaa yoo ta'e dubartiin lamaan waa'ee dubartoota lamaanii hamatti walitti hamatti yoo ta'e ati sadaffaa teettee cinaa isaanii teettee dhageetta yoo ta'e yoo danda'ame itti kaatee maaliif baluu hamattan maaliif baluun akkana gootan isiintu akkanaati jettee isaan arrabsu caalaa nama sanniin bira teettee naga gaafattee suuta jettee bar wanni sun gaariin turre obboleettitish isiin si argaan jirtu si dhagahaan jirtu laakiin wanni sun gaariin turre isii hamachuun sirrii miti isiin bar nama akkanaa turte nama hamachuun bar waan akkanaa nama geessa nama hamachuun karaa kamiinuu gaarummaa inni hin qabne itti himte bakka geette waan gaarii barsiifte bakka sanii deemu waliin teettee dabalamtee sadaffaa taatee hamachuu irra sadaffaa taatee jara lamaan san gara kee fidutu irra si gaarii gara kee fidu yoo jedhu ati waliin hamanne miti jara lamaan wal ta'anii hiriyyittii isii tana mataaranimi ati suutettee tasgabbooftee amala gaariidhaan dhaqxee jara arrabsu irma farabsitan isiin fira kiyyaa isiin addaadatiyaa haadhatiyyaa obboleettii jettee loluu irra bar yoo hatta haadhateetu taate bar haatiti akkanaan turre obboleeyyantii isin garuu waan akkanaa ka jettanii isin dhagaye haatiti akkanaati sababa dhararra keettaniif isin waan akkanaa balleessitan rabbi isin yaadhisu lamuu ittiin deebinaa wanni kun gaarii miti hubattan malee hin dubbatinaa jettee haala gaariidhaan waan gaarii bakka ta'etti dhayxisanii barsiifte yoo kaate yoomuu ofitti amanamummaa mataa keetii qabda maaliif ree
gaafa wayii deemtee isiin ati irra dubbattee waan akkasiin godhina itti dhaqxee itti nimne jarma gorsitee biraa kaate sun jarre lamaan sunniin si hamatanii numa biraa irraa dhageetti. Dhageettee jara lamaan gaafatte ati wamaan jenneen ati jira gorsitee biraa kaate jara sadiin bakka takka dhaabattu yoo itti dhufte ta hamatte lamaaniif ta hamatan takka sadi taatee ta dhaabattu itti dhufte ati keessi kee nagaa maaliif gaafa isaan isii hamatan gorsitee biraa kaate malee itti dabalamtee hin hamanne waan ta'eef isinii galee garuu gaafa san waan gaarii gorsuu baatte bar dhugaa jettanii tasisixanii haa isii sa'anillee jaaladhu bar amalli isii akkasii ture bar isiin ta akkasiitii bar isinillee itti argitanii aadaa waan jettee akkas jala goote gaafa isaan nama sadii hin dhaabatan karaa san luftu ofitti amantu wayna gaafatti laat dubbii gaaf suniiti laat dubbii san tokkas ta'e laat dubbii gaaf duriin ani haasoo san jarri anad deebiftee laat maali laat jetta keessi kee ofitti amanamummaa sin qabaatu ufumaan uf shakkitaa jechuudha. Kanaafuu dubartii ofitti amanamummaa qabdu gaarii taatee argamuudhaaf obboleettiitti yaa gaarii maal godhuu qabda bakka geettetti waan gaarii barsiisu bakka dhaabattetti waan gaarii barsiisu. Bakka ejjettetti waan gaarii barsiisu. Inni kun mataan isaa ofitti amanamummaa kan kee cibsaa deemaa jaalala namni sii qabullee dabalaa deemaa waan ta'eef. Okay. Inni shanaffaan immoo waan si fayyadu qofa irratti xiyyeeffadhu. Waan si fayyadneef yeroo hin kennin. Fakkeenyaaf dhimma nama biraa teettee dhageeffatu sa'aatii 2 sa'aatii 3 fixuu irraa dhimma kan kee kas fayyadu daqiiqaa 5 dalaguu irra sii caala. Waan faayidaa si hin qabne sa'aatii 2 sa'aatii 3 irra fixuu irraa waan faayidaa si qaba daqiiqaa takka qofa dalaguu irra sii caala. Kanaafuu waan si fayyadu qofa irratti xiyyeeffadhu. Yoo san ofitti amanamummaa qabda waan si fayyadne yeroo gubuu fakkeenya sooshaal miidiyaa kanarratti amma sa'a 24 musalsala hindii sa'a 24 namni yeroo argate fiigeetuma gara diraamaa gara maalii fiigu jira. Laakiin keessa gabbee oduu yuutuubii maal laalaame keessa gabbee yuutuubii keessa seenee waa'ee jireenya isaa akkami yoo maal dalage waan qabu kanaan jijjiirama fida ka jedhu wanni marti afaan ati feeteen amma ni jira. Teknooloojiin guddatee jira afaan ati feeteen babal'atee jira. Sa'aatii 24 keessa mungkin sa'a 4 miidiyaa irratti dabarsitee diraamaa hindii laalaa ooltee maalii kana maalii jedhaa ooltu sanirra silaa waan barumsa si qabu waan si fayyadu waan mataa keetii fayyadu daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 yoo laalte irra faayidaa si qaba. Yeroo kee waan si fayyadu qofa dabarsi. Obboleettii ta'e yeroo itti namni wal dorgomu keessa jiru. Diraamaa utuu laaltu bultee meelaal namni dalagaa irraa saba diraamaa laaluu kana ari'amuu hin jira akkamitti ati sa'aatii silaa raftu kutaadhaan eeggattee diraamaa sallaalti diraamaa hindii galgala raftu uduu sallaaltu lafa sibbariiti ganama kaatee ka dalaguu qabdu sa'aatii ganama kaatee dagaldu san dabarsitee irtaati warra dalagaatii wallolte dalagaa irraa si baasuu malani atama maal goote faayidaa nama biraatiif faayidaa kan kee guddaa dhabdee jechuu sii galee. Kanaaf faayidaa waan siin qabne yeroo dabarsitee waan faayidaa sii qabu uf jalan dabarsen yeroo kan kee waan faayidaa qabu hin dabarse gaafsan maal dubartii ofitti amanamummaa qabdu taataa jechuu. Amma fakkeenyaaf ati sa'aatii hirribaa sababa musalsala laalaa bulteef diraamaa laalaa bulteef fiilmii laalaa bulteef ganama kaatee sa'aatii silaa madaamiin ka'ee dalagisiin jedhu dabarsite yoo kaate waan goote san waan beektu yoo isin si dubbatte illee dubbachuu hin dandeessitu sa'aatii dabarsee dhufee kaa mee akkami ufi amantee lakkee anatu sa'aatii kana ka'ee jettaan laakiin uduu ati silaa isin si arguu baatte ati sa'aatii kan keetti kaatee sa'aatii maduraan isii walii galtanii kaatee ka daladu taate yoo isin si dubbatte dubbachuu dandeetta afaan guuttee maaliif ufitti amanamummaa qabda waadaa walii galtan san guutteerta waan ta'eef sanaafuu waan si fayyadurra yeroo kan kee dabarsii yoo san dubartii ofitti amanamummaa waa dubbattu waa hojjettu taataa jechuu. Jahaffaan immoo filannoo qabaadhu. Yaani filannoo mataa keetii qabaadhu. Qulqulluu ta'i. Filannoo mataa keetii qabaachuu qabda. Waan namni si ajaje qofatti hin deemin. Waan namni godhi siin jedhe qofa hin godhin. Karaa namni si ajaje qofa hin deemin.
namni ka isaaf malu qofa si ajajuu mala karaa ati akka nama sanii bantuuf qofa waan kana godhi siin jechuu malani sigalee waan sin fayyannetti si erganii duuba rakkina keessa si galchanii ofirraa deebi'uu malan isaan kanaafuu filannoo mataa keetii qabaachuu qabda waan itti amante of dalaguu qabda waan bu'aa si qabu waan namni si fili qofa deemuu qabaattu dubartii confidence qabdu yoo taate itti laaltee itti yaaddee ka daladdu yoo taate hin seenoftu odoo namni akkas nu godhuu baadheen jettu odoo namni ergaa namaa ajaja namaa faana deemee hadha wanni kun narra gahaa waan kana mudataa waan kana ta'an jettu si galaami waan ufitti amantee daladdeef woo waallee si mudatan bakka sheenaan qabdu jechuu kanaafuu filannoo mataa keetii qabaachuu qabda waan tokko yoo daladdu dubartii confidence yookaan ofitti amanamummaa qabdu taatee argamuudhaaf filannoo mataa keetii qabaachuu qabda naa ta'aa jettee waan irra gadhaabattu way waan sammuun kee guutuun si amansiisu way qabaachuu qabda jechuudha inni torbaffaan immoo namni yoo si arge tarii yoo namaa walitti dhufte tarii keessummaa mana kee dhufuu mala ati keessummaa taatee mana namaa dhaquu qabda dandeetta bakkootii wal ga'uu maltanii akkuma marattuu namaa yoo wal qunnamte yoo namaan wal argite namni sun waan sirraa fudhatee deemuu qabaachuu qaba sammuu namaa keessa hafuu dhafati confidence kan kee qabaachuudhaaf dubartii cimtuu taatee argamuudhaaf sammuu namaa keessatti illee atillee ofitti amanamuudhaaf waan sirraa fudhatanii deeman way qabaachuu qaban akkas hin daganneef maal jechuu namni rakkatee si dhufe mataa rakkinna jechuun mallaa qofaa miti yaanni isa rakkisee mana keessa waa wayii dhiphatanii barjiree kiyya waan akkanaatii akkana dhiphadhee yookaan maatii kiyyaan akkana ta'ee yookaan abbaa kiyyaan haadha kiyyaan abbaa manaa kiyyaan maal jedhanii dhiphatanii ardiin tun marteenii bakka dhaqan yookaan yaada san bakka geessan dhabanii isiin tun bar yaada kana naaf furti jedhanii fidanii sirra lafaan yaada ulfaataa muluu kanama san cinqee jechuudha siif salphaa ta'uu mala atemmoo suuta jettee tasgabbeessitee bara waan akkanaa yoo goote waan akkanaati wanni kun waan kanaan furamaa waan kana akkana godhii waan kana akkana dhiisii waan kana akkana balleessi waan kana akkana dagadhu waan kana bira lofii jettee gorsitee suuta tasgabbeessitee ahaa adanas dogongoree wama akkana salphaa kana yeroo kiyya gubee yooma akkana salphaa kana itti amanee dalaguu dhabe wama akkana salphaa kana jedhee namni kun dhaabatee ilaala waan kana yoo kana waan goote friyaati nama waa kennitee jechuudha namni yoo sibira dhufi waa sibira fudhatee deemuu qaba yaada haa ta'u qabaattu nama rakkatee yoo ta'e mallaqa haa ta'u dhabdu yaada gaariidhaan fuula gaarii seequu gaarii waa wayii sirraa fudhatee deemuu qaba jechuudha nama onni madeessiteen geegessin namni yoo si dhufi confidence yoo qabaachuu barbaadde siigalee namni sun deddeebi'ee akkasi galateeffatu si amanu si jaalatu yoo feete namni yoo sibira dhufe waa wayii sirraa fudhatee deemuu qaba gorsa gaarii amala gaarii yaada onni irraa madde yaada namni sun deebi'ee dogongoratti hin deebine dubartii ofitti amanamtuu ta'uudhaaf nama sibira dhufe waa wayii kennitee geegessuu qabda yaadaanaa ta'uu gochaanaa ta'uu jechaanaa ta'uu gargaarsa mallaqaatinaa ta'uu waan hunda keessattu yoo sana ammoo keessi kee ni gammada bakka ofitti amanamummaa si mul'ata akka ati bakka waan gaarii daladde keessi kee gammada nama gaarii keessi kee waan ta'eef ulaagaa itti nama gaarii ta'uu bira lufne irra laalle waan ta'eef ni gammada namni sun rakkoo keessaa bahuu isaa yaada itti ulfaate san si bira dhufee furachuu isaa bakka keessi kee akka malee si gammada akka waa wayii isiin sii kenniteetitti siigalee kanaafuu namni yoo si bira dhufe yaada haa ta'u gocha haa ta'u jecha haa ta'u mallaqa haa ta'u waan kamiinuu waan rakkatee si bira dhufe san argatee si biraa deemuu qaba waan wayii kennitee fi geegessuu qabda jechuudha yoo san ofitti amanamummaan kee cimaa deemaa ni gammaddaa jechuudha. Okay, inni dhumaaf inni 8ffaa immoo nama kamtu namummaa isaatiin kabaji nama kamuu namummaa isaatiin kabajuu qabdu nama qaamni isaa hir'uu ta'e maan taane nama sammuun isaallee guutuun taane haa ta'u daa'ima xiqqaa umrii waggaa muraasaa ji'a muraasaa haa ta'u nama guddaa sii olii sadarkaa isaatiin nama kamuu namummaa isaa qofaan kabaji yoo san ofitti amanamummaa argatta yoo ati nama kabaju taate yoo ati karaa deemtu dhufan hay namni kun bar nama akkanaati nama tuffattu bar nama diqqaallee guddan jettuu fi qabdi nama gorsiti nama jaalatti nama ulfeessiti jechuun ka akka nama gara arsii lixaatti gara arsiitti nama kabajjiti jechuun hiika biraatti immoo waan biraati anka jedhaa amma karaa nama kabajjitii sanitti na uffolchaasumaani nama kabajjitii nama gaarii dhasiin jedhan
maaliif waan ati dhugumaan nama kabajjituuf yoo xiqqaa bira geettellee akka xiqqeenna isaatiin naga gaafattee hin xiqqaattu waan ta'eef amantiin kennallee waan akkanaa nuun eeyyamu yoo dandeetti gortee naga gaafattee guddaa yoo ta'e kabajaa kenniteef namni waa qabatee ka deemu yoo taate irraa fuutee geegessitee fi dadhabaa namaa yoo ta'e geegessitee fuulatti toltee gammaddee rakkataa yoo ta'e maal rakkoon kee fuula isaarraa laaltee waan qabduun gargaartee yoo bira lufte nama kamuu namummaa isaatiin kabajuu bira tartee akka namni sun si jaalatu gochuu jirta jechuudha. Gochatama godhaa dhufneen kun hunduu dubartii fi amanamummaa qabdu godhuuf ta'uuf goone kun marti jaalalaaf kabajaa namaa nuu dabalaa dhufa. Ati nama jaalatamaa kabajamaa namni martuu barbaadu namni martuu rakkoo ofii dhufee itti machuuf deemu taatee argamta jechuudha. Ka barbaadamu isa kanaa miree obboleeyyanti. Kanaafuu viidiyoon isin dheeratee jira. Barumsi keenya akkuma itti fufee jira. Inshallah yaada keessan koomentii keessan laalee waan kana caalu gorsaaf barumsa kana caalu waan irrachuu qabu waa itti dabalamuu qabu laaleetiin isinii dhiyeessaa inshallah na waan na dhageeffataniif galatooma isiniin jedha like share subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabadhaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.